Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argafuuna jaalatamtoota fi kabajamtoota uummata Oromoo. Jirra jirtu ka jaalalaa fi kabajaan keenya bakkuma isin jirtanitti isin biraa jiraatu jecha har'a illee meeshaa babbareedaa, meeshaa ajaa'iba, meeshaa hedduu bareedu kennaa haadhaaf abbaati qophaa'ee jechuudha. Qabadhee isinii dhufee jira. Meeshaan kunniin ka isin argaa jirtan ka afoo keessanii mul'atu kun kennaa haadhaa fi abbaaf qophaa'ee jechuudha. Maashaallah rabbi irraa jaalatu. Obboleettii teenya rabbi sirraa jaalatu meeshaa akkana bareedu meeshaa ajaa'ibaa haadhaaf abbaa ofiitii kennaa qopheessite jechuudha. Akkasuma anillee haala gaariidhaan akka isin jaalattutti akka qalbiin isin gammaddutti qopheesseef jechuudha. Jalqabarraa isinitti mul'isaa gatii isaa wajjin namoonni biraallee ka ajajachuu barbaadan ajajadhaa gama kiyya koottaate ofiif barbaadanii maatii keessaniif barbaadanii warroon namoonni ajajattanii isiniif hin bahinillee obsan na eeggadhaa isiniin jedha. Guyyaa xiqqoo na eeggadhaa isiniin jedha. Warroonni haaraa wataatan asumaan subscribe godhaati akka meeshaan keenya haaraa akka gadhiifneen akka isin bira dhaqqabu godhaa isiniin jedha. Warroonni ammoo maamila kiyya taatan hiriyoota keessan irra share gochuudhaan isinillee wajjin qoodamaa wajjin fayyaa bitadhaa isiniin jedha. Meeshaan keenya irraa akkana fakkaata. Meeshaa bareedduudha akkuma isin argitan kana birrii xiqqoodhaan meeshaa ajaa'ibaa meeshaa bareedaa haadhaaf abbaa ofiitii kennaa ajaa'ibaa wanta qalbiin isii jaalattu wanta ofiif jaalattu haadhaaf abbaa ofiitiin jaalattee haadha abbaa ofiitii qopheessitee obboleettiin teenatuni akkana fakkaata. Meeshaan kun eessa deema jettan meeshaan kun sirboo deema. Akkana fakkaata meeshaa ajaa'ibaa meeshaa bareedduudha sirboo deema jechuudha. Meeshaan kuni akkana fakkaata jechuudha. Amma immoo gara gatiichaatti isin keessaa jalqaba irra akkasii mul'isu algaadha. Algaan kun meetira 1.20 jechaadha. Meetira 1.20 baay'ee bareeda. Mideeffii tokkoffaa irraa ka hojjetame jechuudha. Argaatanii bal'inna isaa mataa isaa wanni isaallee argaatanii bal'inna isaallee haga inni bal'atu akkasuma immoo baay'ee furdaa mideeffiin tokkoffaa irraa ka hojjetame jechuudha. Guutuutti itti amanamaa jechaadha. Wanta fedhanii hojjetanii irraa tolanii mideeffii tokkoffaa irraa ka hojjetame mataan isaa haga bal'atu argitanii mideeffiin gamoo kamiinuu laaltanii baay'ee bal'aadha. Garaa mataan isaa irraan illee bal'aadha. Asiinillee kunillee haga bal'atu argitanii mideeffii tokkoffaa irraa ka hojjetame jechuudha. Saantii meeqa akka dheeratullee argaa jirtanii kinooti. Baay'ee bal'aadha. Mideeffii tokkoffaa irraa waa hojjetameef jecha akkana fakkaata. Maashaallah baay'ee bareeda. Sibiilli isaa garaa jala jira. Chuppudiin isaa kinooti as bira jira jechuudha. Chuppudiin isaa karaa keessan kaayamni as bira meeshaa irra guuradhee jira. As bira jira jechuudha. Chuppudiin isaa algaa jala seenu akkana fakkaata. Algaa xiqqoo bareedduu jechaadha. Meetira kaayaadha. Algaan meetira kaayaan hagam ga'a namni jettaniif algaan meetira kaayaan nama lamaaf sirriitti baqiidha. Nama lamaaf baqiidha. Akkana fakkaatti jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Kararii kan ofii kiyyaa dibee fi kararii tanaan durallee meeshaa kennaa haadhaaf abbaa ofiitii kenniteerti obboleettiin teenna. Ergasii viidiyoon isii waan na bira jiruuf jecha kararii kanaan hojjadhee fi meeshaa Aayishaa tokko laaltee kama akkasii sannaa hojjechiisii akka Aayishaa sannaan jette anammoyyuu Aayishaa bitee fi ture jechuudha. Meeshaan Aayishaa bitee tokko isa san laaltee kama akkasii naan jette anammoyyuu garuu kanaan hojjechiiseef maaliif girgiddaan mana isii waan kana ta'eef jechuudha. Qalamiin girgiddaa warraa jechuudha. Kana inni biraa deebi'ee ammoo algaalimsiin afaan algaalimsii kan argaatanii inni kun algaalimsiin kunillee kinooti kana dhiyaata argitanii kanumaa maachii godhee biteef jechuudha. Qalamiin manaa warraallee kireemiidha. Afaan kunillee kinoo kun isin argitan kana kireemiidha argaatanii qumsaaxinillee akkasuma kireemiidha. Kararii kireemiidha maachii akka ta'uuf jechuudha. Qopheessee fi algaan meetira 1.20 gatiin isaa birrii 20 jechaadha. Komodiinoon isaa kinooti. Akkana fakkaata mastaawoti kan ofirraa qaba. Argaatanii gatiin isaa akkuma 20 asii gadi kana gadi wajjin komodiinoo gabaabduu kana wajjin isii wanta dura dubbadhee wajjin jiruu fi ergasii kana waliin hojjetameef malee akkasitti hin jiru. Ka gubbarraa kanaan wanta dura dubbadheef hojjetameef ergasii mideeffiin dabalee ragatinaan jedhanii na didanii anammoyyuu akka wanta dhimma kiyyaatitti nama kamiifiyyuu itti dhimmamu dhugaa dubbachuuf hin beektanii akka dhimma kiyyaatitti itti dhimmamaa waan ta'eef akkanatti ofumaa kiyyaa hojjechiisiseef jechuudha. Baay'ee bareeda. Maashaallah akkuma isin argitan kana komodiinoolleen baay'ee guddoodha. Dirisingiilleen akkasuma dirisingiilleen baay'ee guddoodha. Argaatanii dirisingiin haga guddattu argaatanii baay'ee guddatti jechuudha. Maashaallah as gubbarratti iyyuu jechaadha. Kun haga bal'atu argitanii waan barbaadan asirra guuratan jechuudha. Argitanii wanta barbaadan irra guuratan jechuudha. Algaan akkana fakkaata. Qirtsiin isaa jalaa kunillee argitanii kanaan maachii ol godhe jechaadha. Inni kun samaawiidha. Samaawiin kun jala kanarrallee hin jira. Jala kanarra akkanumatti asii dhufee
Kinooti jalli isaa zuuriyaan isaa martiyyuu samaawiidha. Argartanii gubbaan isaallee bootasan samaawiidha. Akkana fakkaataa gatiin isaa 20 isiniin jedhee jira. Inni biraa konfartii algaati. Konfartiin algaa kinoo akkuma isin argartan kana macaawashaa bichaadhaan kan marfame jechaadha. Tiraasii lama qabaa. Tiraas beebii lama qabaa. Deebi'ee isa kanneen illee lama qabaa. Argitanii kanaan marfame bichaadha. Isiin diimaa tokko na ergitee isaan naa bitan jettee inni sun diimaan hin jiru. Kararii baay'ee nama dabbaru wayiitiin jira. Ergasii isa kana fedhuma kiyyaan biteef wallaahi. Fedhuma kiyyaan biteefi akkana fakkaata jechuudha. Maashaallah baay'ee bareeda. Akkuma isin argitan kana beebii kana tokko qabana fakkaate inni sun. Nama biraatillee bitee jira. Beebii kana tokkocha qaba. Macaawashaa kanallee tokko ta'e lama ta'een qaba. Garuu beebii kana tiraas beebii kana tokkocha qaba. Kun ammoo tiraas beebii lama qaba. Deebi'ee tiraasii garaa keessaa kana ofii kiyyaa itti naa bitinaan jettee boota biraatti itti binneef jecha. Argitanii tiraasiin kun tiraasii firaashii irra daraddaramu sana osoo hin taane ka boraafatan san laafaa san jechuudha. Argitanii mormallee nama dhukkubsu baay'ee laafa jechaadha. Isa kana jechuudha. Inni kun kophaatti bitame. Fireen tokkochi isaa birrii 200 wayii isa baay'inaatiin waan bituuf dambanyaarraa 200 biteef jechuudha. Ka algaati malee tiraasiin kun ka algaa irraati malee ka lallaafu san ka algaa irraati malee ka firaashii irraa miti. Deebi'ee ammoo inni ka waliin bitamu konfartii waliin bitamu. Tiraasii kana garaa keessa kaa'anii konfartii waliin gurguran. Argitanii tiraasii tana keessa kaa'anii waliin gurguranii tanallee akkanumatti keessa kaa'ee yaada amma isin mul'isuuf keessa baasee malee akkanuma keessa kaa'ee fidaa fi tiraasii kana lama waliin gurguran. Konfartii jecha konfartii tiraasii kana keessa jecha akka gadi hin jenne tanniin lamaan keessa kaa'anii inni waan baay'ee bu'aa qabullee miti. Garuu namni mataa isaa lafa ga'ee haacisuu barbaadu keessi isaa puuttaadha. Waan ta'eef tanarra ciisanii akkana fakkaatti macaawashaa lama qabdi. Algaalimsii hin qaba. Algaalimsii garaa jalaa jecha kinooti. Algaalimsii garaa jalaa qaba. Tiraasii lama qaba. Tiraas beebii lama qaba. Deebi'ee kana hin qaba. Konfartii hin qaba. Konfartiin akkana jira. Garaan isaa keessa kinoo kana duubni isaa immoo akkana jira jechuudha. As keessa maree malee konfartiin baay'ee bal'aadha. Baay'ee guddaadha jecha argartanii kinooti. As keessa maree jira. Beekaa as keessatti mareera malee akka yeroo afamuuti as keessa mareera malee baay'ee guddaadha jecha. Baay'ee guddaadha akkana fakkaata. Gatiin isaa birrii 6,200. Gatiin isaa birrii 6,200 jechuudha. Baay'ee bareeda. Namoonni ajajachuu barbaadan isallee ajajadhaa isiniin jedha akkana fakkaata baay'ee bareeda jechuudha. Ajajachuu barbaannaan isallee koottaatii ajajadhaa isiniin jedha. Inni biraa qumsaaxiniidha. Qumsaaxiniin kun meetira 1.20. Argitanii meetira 1.20 masaabaa lama qaba. Masaabaan isaa kun wanti isin beekuu qabdan masaabaan duraanii akkanuma itti galaa deebi'ee yeroo as bahuu fi deebi'u nama dhibaa miidhagfillee hin miidha hirrigaa. Inni kun garuu isaa miti. Argitanii ka deemu sanii ofumaan deema. Argitanii baay'ee bareedaadha. Isa kanaan fayyadamarraa amma argitanii namni kamiyyuu isa kanaan nama kamiitu isa kanaan hojjetama jechuudha. Deebi'uufillee achi nama hin dhibu. Masaabaa lama qaba. Akkana fakkaata madaddaraa garaa isaa keessa 1 2 3 4 madaddaraan isaa garaa keessa 4 jechuudha. Kun akkuma isin argaa jirtan kana kun asitti jechuudha ka uffatatti fannisan jechuudha. Bootaan kun kinooti kun akka hin banamne asii fi asitti qabsiifamee jira. Kun boota uffannetti qamisii wanta garagaraatti fannafamu jaakettiini. Kun gubbaan kunniin waan akka dilimsii konfartii algaalimsii maal kaachuu danda'anii akkana fakkaata jechuudha. Kun ammoo boota uffatetti fannifatanii argaa jirtanii. Kunillee baay'ee bal'aadha. Akkana fakkaata. Qumsaaxinii meetira 1.20ti. Qumsaaxinii meetira 1.20 akkana fakkaata jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan isallee ajajadhaa isiniin jedha. Akkanatti bareeddee isiniif dhiyaattee jirti. Gatiin isillee gatii algaatii birrii 20 jechuudha. Meetira 1.20 namoonni jechuu barbaadan isillee ajajadhaa isiniin jedha. Inni biraa asitti ka uffate xuriitti guurannaa bitnaan jette bifa diimaadhaani. Isallee biteefii jira. Inni kun guddaadha. Maatiin bakka tokko waan itti guuratuuf guddaanaa bitnaan jette. Guddaa biteefii birrii 600. As biratti sufraadha. Sufraa nyaataati. Sufraa nyaataa birrii 1,200. Kuni kan nyaataati. Sufraan kun hagam gaa namoonni jettan hin dhabamtanii isinitti mul'isa. Baay'ee bal'aadha. Nama haga 10 hin nyaachisa. Yoo garanaa gara isin as marsan argitanii kinooti
hagana dheerata jechuudha dheerina qaba. Sufraan dheerina qaba. Kun ammoo karaa kabotiiti. Karaa kabootii kun nama sadii illee nyaachisuu ni danda'a. Nama lama nama sadii akkasii nyaachisa. Xiqqaan kun iyyuu jechuudha. Gatiin isaa birrii 1,200 isiniin jedhee jira. As biratti saanii waxii naa bitinaan jettee saanii waxii tana namni hin beekne hin jiru. Na bira baratamtuudha. Isinii bitaa ture. Gatiin isii birrii 1,800 jechuudha. Namni isii hin beekne hin jirtanii. Akkana fakkaatti. Inni biraa saanii nyaataati. Saanii nyaataa kana baay'ee orjinaaliidha. Furdaa sanniini. Namoonni barbaadan darzan isaa birrii 1,200 illee hin jira. Namni bitachuu barbaadan jechuudha. Darzan isaa birrii 1,200 illee hin jira. Gimmaashni isaa birrii 600 illee hin jira. Inni kun garuuyyuu gimmaashni isaa birrii 1,100. Argitanii baay'ee furdaadha. Caafii isaa irra argitan haga furdatu caafii isaa irra argaartanii baay'ee furdaata jechuudha. Firee jahaan isaa birrii 1,100. As biratti saarbiisiidha. Saarbisiin firee sadii birrii 1,500 jechuudha. Argaartanii namni bitachuu barbaadan bitadha. Firee sadii birrii 1,500. As biratti rakabotiidha. Rakabotii abbaa gadaati. Rakabotiin abbaa gadaa ixaanaa qaba. Kajabanaa qaba. Mandajaa qaba jechuudha. Waa sadii isaati. Waa sadiin isaa akkana fakkaata jechuudha. Siinii abbaa gadaa wajjin ta'ee waa sadiin isaa walirratti birrii 3,200 galee jira. Argitanii birrii 3,200 galee jira jechuudha. Akkana fakkaata. Namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Akkana fakkaata baay'ee bareeda jechuudha. Inni biraa sufraa kaaniyyuu hin qabanii gadi milaayitii hin qabanii kanaan noormaaniidhaan naa bitinaan jettee noormaaniidhaan bitee fi namoonni barbaadan kana irra xiqqaallee hin jira. Inni kun garuuyyuu guddaadha. Argitanii siinii irraayyuu waan haganaa tafaa rakabotii irra gimmaashni taa'ee gimmaashni ammoo tirfii hafa jechuudha. Ka tirfii hafu sun wantoota akka faandishaa siinii bunuu as bira mandajatti fayyadamanii mandajaa guddicha as bira ammoo wantoota akka faandishaa waan garaagaraa illee kaa'achuu danda'anii akkana fakkaata jechuudha. Gimmaasha qofa irra taa'ee rakabotiin gimmaashni ammoo hafee jira. Akkana fakkaataa gatiin isaa birrii 450 jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan margi isaallee kinooti fufurdaadha. Caafin isaallee yabbaadha jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan isaallee ajajadha. Gatiin isaa birrii 450. Rakabotiin ammoo 3,200 jechuudha. Saaniin tunillee 1,500 isiniin jedhee jira. Tun 1,100 isiniin jedhee jira. Akkana fakkaata meeshaan kennarraa. Kan akkana fakkaata jechuudha. Namoonni jechuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti telegiraamillee iimoolleen waasaapilleen argachuu dandeettan jechuudha. Warroonni meeshaan keessan isiniin baaneef obsaan na eeggadha. Warroonni kuwwan ammoo ajajadhaati. Kennaa maatii keessaniif kenna akkanatti irraa gammadaati isaanillee gammachiisaa isiniin jedha. Akkana fakkaata nagaatti.